Shamaa akkam jirtu daawwattootaa seenessa imala gootaa keenyaa har'aatiin mudannoo dinqisiisoo Ameerikaa tokkoon galmeessa seenaarraa isiniif seenessa. Mudannoon jaarraa kanaa lakkaa'amee simamees kan hin dhumne ta'ullee hedduun isaanii akka malee kanneen nama raajaniidha. Keessaa'uu kan Abrahaam Lincoln fi kan John F. Kennedy fa'a. Dacheen Ameerikaa Washington George hanga Donald Trumpitti pireezidaantota 47 bulteetti. Pireezidaantota 47 kunneen keessaa immoo arfan isaanii namaan ajjeefamanii. Namni nama ajjeesuun haaraa ta'uu baatullee biyya nuti dimokiraatawaadha jettee addunyaa kana dimokiraatomsuudhaaf deemtuu fi dhaabbattu Ameerikaa keessatti pireezidaantonni 4 harka namaan ajjeefamuun garuu waan haaraadha. Pireezidaantota namaan ajjeefaman keessaa pireezidaantiin Ameerikaa 16ffaa Abrahaam Lincoln, James Garfield, William McKinley fi John F. Kennedy pireezidaantota Ameerikaa namaan ajjeefamaniidha. Hundarra immoo kan nama ajaa'ibu pireezidaantonni arfanuu torbeedhuma jimaata ajjeefamuu isaaniiti. Pireezidaantonni kunneen lamaan isaanii jaarraa 19ffaa lamaan isaanii immoo jaarraa 20ffaa keessaa ajjeefamuun isaanis mudannoo ajaa'ibaa isaan wal fakkeessuudha. Raajiin biraa immoo ajjeechaan Abrahaam Lincoln fi kan John F. Kennedy akka tokko ta'uun isaa maal pireezidaantota lamaanuu nama tokkotu ajjeese moo kan nama jechisiisu ture. Garuu ammoo nama tokko akka hin jenneef jarreen lamaanuu dhalootaa fi jaarraa garaagaraa keessa kanneen jiraatanii darbaniidha. Ajjeechaa pireezidaantii Ameerikaa Abrahaam Lincoln fi kan John F. Kennedy irratti qorannoon baay'ee gadi fagoo qoratame akka ibsutti jara lachuu irratti ajjeechaa wal fakkaatutu gaggeeffame. Kanaaf ajjeechaan Lincoln fi Kennedy addunyaa kana raajee hafe. Abrahaam Lincoln pireezidaantii Ameerikaa 16ffaadha. John F. Kennedy ammoo pireezidaantii 35ffaa Ameerikaati. Lincoln jaarraa 19ffaadha. Kennedy ammoo jaarraa 20ffaa keessa. Lincoln Kennedy hin beekanii. Kennedy garuu Lincoln ni beeku. Garaagarummaa waggaa 100 gidduu kan jiraatan pireezidaantonni gurguddoon Ameerikaa kunneen kana qofa osoo hin taane seenaa mudannoo dinqisiisoo addunyaa raajeeddu qabu. Abrahaam Lincoln bara 1846tti koongiraansii Ameerikaa bakka bu'anii filatamuudhaan pireezidaantii Ameerikaa yoo ta'an guyyuma sana waggaa 100tti Kennedynis koongiraansii Ameerikaa irraa filatame. Abrahaam Lincoln filannoo darbanii 1860tti pireezidaantii Ameerikaa yoo ta'an Kennedynis guyyuma kanatti Ameerikaa bulchuudhaaf waadaa galanii. Dhimmi biraa nama raaju ammoo lachuu ogeeyyii seeraa ta'uu isaaniitiin. Kana qofaas miti. Pireezidaantonni kunneen lachuu ijji isaanii kalaabsuudha. Lachuus dhukkuba sanyii irraa dhufu genetik jedhamu qabu. Lachanuu dhukkuba Addison jedhamuunis ni dhukkubsatu turanii. Abrahaam Lincoln maatii isaa keessaa nama lammaffaa yoo ta'u Kennedynis akkanuma nama lammaffaadha. Lachuu isaanii akaakayyuu isaaniitti waamamuun ammoo raajii biraatiin. Lachanuu bultii kan dhaabbatan ganna 30moota keessaa. Gaafa cidha raawwatan haati warraan isaanii lachuu shamarran ganna 24 turanii. Rifeensi dubartoota isaanii gosa tokko. Yeroo hundaa akkuma tokkotti filatu. Akkuma tokkotti sirreeffatus. Kan isaan boqotanis waluma qixa ganna 64ffaa isaaniitti. Haati warraan Lincoln uffannaa ammayyaa qopheessuudhaan yoo beekamtu, kan Kennedys akkasuma uffannaa ammayyaa faashin dizaayinariidha. Pireezidaantonni lamaanuu ijoollee 4 kan qaban yoo ta'u, kan pireezidaantota lachuu ijoolleen lamaan isaanii ganna 18tti jalaa boqotanii. Lincoln fi Kennedy loltummaadhaan hanga dursummaa waraanaa bira darbanis ajajoota waraanaa ta'uudhaan aangoo wal fakkaataa irra turanii. Pireezidaantonni kunneen duuti isaan biratti homaa akka hin turre falaasama wal fakkaatu qabu. Lincoln namni na ajjeesuuf yaannaan wanti isa dhoowwu tokko illee hin jiru jedha. Kennedynis irra deddeebi'ee akkuma Lincoln waa'ee du'aan himam. Namni na ajjeesuu barbaannaan yeroo kamittuu ni danda'a jedha. Kan biraallee hafuuti
maqaan Lincoln qubee torbarraa uumamam. Kennedy jechi jedhus akkasuma qubee torbarraa qubeeffamam. Lincoln mirga namootaaf akka malee nama quuqamuudha. Kennedyy's akkanuma. Lincoln osoo masaraa adii guddicha Ameerikaa jiraatu mucaan isaa jalaa du'e. Kan Kennedyy's akkasuma masaraa adii guddicha Ameerikaa osoo inni jiru mucaan isaa ganna 18tti jalaa du'e. Barreessaan Kennedy maqaan isaa Lincoln, kan Lincoln ammoo maqaan isaa Kennedydha. Seenaan ajaa'ibaa Lincoln fi Kennedy itti fufam.